dinagdee wayyaa'uun barbaanne jira. Ikoonomiin isaa kan hin guddanne kan barbaadu jira. Manti galii isaa kan bal'anne kan barbaadu jira. Hin jiru miti. Kanaafi sossokossaa malee sagalee daa'immaa malee dhaggeeffannaa. Kadhannaa sila kadhatame akkuma inni jirutti fudhanneetu seera uumamaa boqonnaa 2. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 hanga 16 isa jiru isinii dubbisa. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 hanga 16 ni jiru. Akkas jedha. Waaqayyo gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaabaa Eden sana akka tolchuuf akka eeguufis achi keessan kaa'e. Yommus Waaqayyo gooftaan namicha abboome ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaa irraa hin nyaattaa. Waaqayyo guyyaa ja'affaatti nama uume. Akka bifa isaaf akka fakkeenya isaatti namatti nama uume kana fuudhee kaa'e jedhama. Iddoo dhaabaa Eden keessa kaa'ee akka bifa isaaf akka fakkeenya isaatti. Bifni Waaqayyoo fakkeenyi Waaqayyoo inni tokko fakkeenya isa hojii hojjetu isa waa kalaqu isa waa uumuu danda'u isa waa jijjiiruu isa waa miidhagsuu isa waa qajeelchuu danda'u bifii fi fakkeenyi Waaqayyoo inni tokko. Nama kana fuudhee kaa'e jedhaa bukkee kaa'ee jiru. Namni kun lafarraa uumame sababa ta'ee fi iddoo dhaabaa Eden keessa kaa'ee lafa qonnaaf aramaan jiru kaa'ee lafa dhiitessanii malaasuun jiru kaa'ee lafa hojii wayii hojjetanii waa jijjiirama fidu kaa'ee. Kanaaf ajaji inni Waaqayyo dhala namaatiif jalqaba kennu. Ajaja Waaqayyo ganama ajaja kamiin iyyuu dura ajaji Waaqayyo jalqaba kenne isa maal jedhudha? Tolchi, eegi, qoti, harami, ija godhadhu. Wal dhagaa jirra? Na dhagaa jirtu? Ajaji Waaqayyo inni ganamaa inni jalqabaa lafa dha'inaa sagadu faarfannaa faarfachaa oolu waaqeffachaa oolu sagantaa fayyinaa geggeessaa oolu iddoo aarsaa godhiitii qalmanaa dhiyeessaa oolu kan jedhu turre inni jalqabaa maal kan jedhudha? Eegi, tolchi isa jedhudha. Walii galaa nama hojii hojjechuu jaallatu jiraas keessa meeqa keessa nan qabaa? Hojii hojjechuu namni jaallatu. Bara kana qoti aram dhiitessi malaasa fiigii daftu kan namaan jedhu caalaa utaalii qaban dabtarii kee lafa naqi ATM kee irratti sii gala eebbati beelli mana kee dhaala an akkaawuntii kee eebba jajeera kan jedhutu jira. Barsiifamni akkasii dhibbatti soba. Wallagaa jirraa? Barnoonni akkanaa kijiba. Barnoota warra hattuu, barnoota warra saamtuu, barnoota warra gogaa hoolaa uffatanii dhufan kan yeeyyiif waraabeyyiiti. Barnoonni akkanaa. Barnoonni inni ganama Waaqayyo kenne maal jedhudha? Eegi, hojjedhu, arami, tiksi, ija godhadhu jedhe. Kanaaf maal jedha Waaqayyo? Ija godhadhu jedhe jalqaba. Erga ija godhadhu jechuun maal jechuudha? Qabeenya horan. Biqilaa baay'eetu dhaaba kana keessa jira. Ani gannata xiqqoon hojjedhe, ati immoo gannata kana fakkaattu
lama sadii afur shan godhiitii ittiin lafa guuti. Erga sagoote boodammoo maal jedhu amma maal gochuu dandeessa? Hortee baay'achuu ati baay'achuu dandeessa. Horii inni jedhu inni ajaju Waaqayyoo inni ganamaa daldalii jechuudha. Qotii jechuudha. Haramii jechuudha. Horuu jechuun badhaadhuu jechuudha. Qabeenya tolfachuu jechuudha. Isa kana ajaju Waaqayyoo inni ganamaadha. Kanaaf amantoonni wanti isaan xiyyeeffannoon ilaaluun irra jiru keessaa bara amma jiru kana keessatti yeroo amma haalli dinagdee baay'ee wal xaxaa ta'ee jiru kana keessatti qotii haramii isa jedhudha. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 19 isinii dubbisa. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 19 isinii dubbisa. Akkana jedhe Waaqayyoo Addaamiin, ati biyyoodha. Ati maalidha? Nuti maali? Biyyoodhaa hojjetame. Biyyoodhaan kun nu sobaa. Waan miidhagu, waan tottolfamee qajeelee nama hawwatee, waan yakka garaa garaa nama isaatti dhufa keessa malee maalidha? Ati biyyoodha. Deebitee biyyoo immoo hin taata. Hundi keenya deebinee maal taana? Biyyoo taana. Biyyoon biyyootti deebi'a. Guyyaa gaafa ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos ulfinaan dhufu inni biyyoo ta'e kun gara maalitti jijjiirama jedha? Gara isa hin duune, isa hin dulloomnetti jijjiiramee ol ba'a. Kanaaf garuu inni amma jiru kun maalidha? Biyyoodha. Deebitee biyyoo hin taata. Ati biyyoo lafaatti kutamte. Gara isaatti garuu amma deebitu ta'e dhamaatee. Dhamaatee jedhame. Maal goote? Dhamaatee, ifaajjee, joortee, jawwartee, dhamaatee, dafqitee, buddeen hin nyaataa. Buddeen akkamitti nyaatamaa? Dhama'amee, dafqamee. Nagaama warrasi ilaala keessatti utaaltee qabattaa Waaqayyo sii kenna. Waaqayyo waan sii kennu tokko hin qabu. Waaqayyo maal sii kenneera? Miilla meeqa sii kenne? Miilla meeqa sii kenne? Harka meeqa sii kenne? Ija meeqa sii kenne? Gurra meeqa sii kenne? Qaama fayyaa sii kenne miti? Kalaas kan kee dhumeera. Amma nafe maalidha? Harka kana maal gochuu tafe? Hojiirra oolchuudha. Miilla kana maal gochuu? Hojiirra oolchuudha. Hubannoon ni nuu kenne, qalbiin ni nuu kenne, fayyaan ni nuu kenne, nagaan ni nuu kenne maal gochuudha? Hojiirra oolchuudha. Kanaaf Waaqayyo gaafa dhala namaa hojjete dafqee hojjete. Gaafa uumama kana uume itti dhimmee itti dhama'ee hojjete. Malee taa'ee dhuma miilla walirra kaa'atee asiin baata. Asiin gata jedhee miti Waaqayyo. Itti dhama'ee itti yaadee yeroo isaatti kenneeti kan inni hojjete. Kanaaf ati immoo akka bifa koo akka fakkeenya kootti dhalatte saaba ta'eeti atis hin hojjetta, atis hin dhamaata, hin dhiidessitaa, hin malaafta, hin uumtaa, hin bal'iftaa, hin dhiidessitaa, hin qaqqajeelchitaa, hin guddistaa. Maaliif jennaan ana fakkaat akka bifa koo akka fakkeenya koo ta'es. Maleessaa ati akka bifa koo akka fakkeenya kootti saaba taate waaqa taata, hin barrifta. Balaliita waan manjirre kana fuuteetu hin jenne Waaqayyo. Gooftaan Yesuus Kiristoos gaaficha akkana jedhe abbaan koo durii kaasee hojjetaa. Maal godhaa? Waliin duubaa maal godha jedhe hin hojjetaa. Waaqayyo waaqa hojjetu. Waaqa dhiba'aa miti. Waaqa akkasumaanii miti. Abbaan koo durii kaasee hojii hojjeta hin hojjeta. Anis immoo nan hojjedha jedhe Gooftaan Yesuus. Anis erga nan hojjedha ta'e isinis maal gootu? Hin hojjettu jechuudha. Kanaaf isin keessaa namni ikoonomiidhaan wayyaa'uu barbaada. Namni galii isaa guddifachuu barbaada. Namni mana gaarii bitachuuf ijaarrachuu barbaada. Namni konkolaataa bitachuu barbaada. Namni qabeenya horachuu barbaadu maal gochuu dura jira?
hojjechuu turre jira malee jilba isaa lafatti qadaadee man karaaraa oolee buluun irra jiru. Walla geenyerraa hin kadhanna fuula Waaqayyoo barbaadannaa qabeenya naaf fidda badhaadhina naaf fidda mana naa ijaarta jennee jilba lafatti qadaadee garuu achi nuudha. Akkaataa itti gowwomni beekaa. Akkaataa itti namoonni baay'een qe'ee dhala namaa baay'ee saamanii akka duwwaatti hambisan beekaa. Namni isa danda'u hojjeta. Kadhannaan keenya immoo isa maal godhuudha? Isa humna keenya gararraa ta'e, isa beekumsa keenya achi ta'e, isa dandeetti keenya achi ta'e, gargaarsi Waaqayyoo kanarraa mul'atu godha isa waama. Kanaaf akkana jedha macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoofsi 4-5 akkana jedha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoofsi 4-5 akkana jedha. Namni dhibaa'ummaadhaan hojjetu ni hiyyooma. Haloo? Namni kadhanneef hin saganne ni hiyyoomadha. Macaafa qulqulluu kana keessatti bakka kamittiyyuu namni kadhan, namni sagan, namni Waaqayyoof hin taane hin hiyyooma, hin deega kan jedhu hin jiru. Sababa Waaqayyoon kadhatteef si gargaaree duroomuu dandeessa. Sababa Waaqayyoon kadhachuu diddeef garuu hin hiyyoomtachaa miti. Sila akkas taanaan warri firoota keenya kun fooqii 5 ijaaru magaalaa natti. Ni ijaaran turan. Hatanii ijaarutu danda'ama. Karaa jal'inaa deemanii ijaarutu danda'ama. Dafqaniis immoo ifaajaniis immoo xuruurfatanii ofiis ijaarrachuutu danda'ama. Ni sagaleen Waaqayyoo jedhuuf inni qajeelinaa garuu kana jedha. Namni dhibaa'ummaadhaan hojjetu hin hiyyooma. Namni cimee hojjetu garuu ni sooroma. Mee ameen jedha. Namni cimee hojjetu maal ta'a? Ni sooroma. Waaqayyoon qabda taanaan, Waaqayyootti kooluu galteetta taanaan, fuula Waaqayyoo nama barbaaddatu taanaan, qajeelinaaf qulqullummaadhaan dhugaadhaan Waaqayyoo wajjin nama jiraattu taanaan yoo cimtee hojjette ni sooromta. Macaafa qulqulluu kana ameen jedhama. Namni cimee hojjetu ni sooroma. Garuu inni bona midhaan isaa walitti qabatu ilma hubataadha. Inni yeroo makarii rafu garuu salphina ni harkisa. Yeroo makarii, yeroo hojii, yeroo fiigu, yeroo wargamanii fi asii fachi jechuun irra jiru inni buufatee ciisu garuu salphinni gara isaa dhufaa'e. Yeelloo qaaliin qeesaa weeraraa jedha. Inni yeroo makarii jechuun yeroo hojii, yeroo haramaa, yeroo qonnaa sana inni hojjetu garuu inni nama hubataadha. Dogoggora baay'eetu jiru firoota koo biyya kana keessa. Gowwoomsaa baay'eetu jira biyya kana keessa. Karaa qaxxaamuraadhaan, karaa qajeelina hin taaneen, karaa imaammataaf tarsiimoo hin hordofneen duroomuu barbaadan, qabeenya horachuu barbaadan, hiyyuma keessaa ba'uu barbaadan, karaan itti hiyyuma keessaa ba'an, karaan itti madda galee hojjetan garuu macaafni qulqulluu waa tokko nutti hima. Jabaatanii hojjechuu, ifaajanii hojjechuu, dafqanii hojjechuu duwwaa. Kanaaf kallattii macaafni qulqulluun dhimma dinagdee ilaalchisee dubbatu isinitti hima. Akka dogoggorarraa of eeguu dandeenyuuf macaafni qulqulluun waa'ee qabeenya horachuu kana maal of eeggachisa jedhu erga wajjin ilaallee booda kutaa sattaanu keessatti immoo maal ilaalla? Akkamittiin tutaa dinagdeedhaan wayyaa'uu dandeenya ree isa jedhu immoo ilaallanne. Wanti isinitti dubbadhu kun hundumtuu kitaaba dhaloota dinagdeen humneessu jedhu keessa jira. Yeroo darbe isaaniif muraasa dhiyeesse makiinaa bakisa ture ergasii konkolaataa keessaa baafne koppii muraasatu jira. Isa warri dandeessanii fudhachuu dandeessu.